kadhalee hin argin ilmoo tiyya hin darbinii jette. Namni dhalee hin argin ilmoo tiyya hin darbinii jette Oromoon hoggama. Namni kana guutuu godhe akka ati kana guutuu of daffartee onneentee akka barbaadutti haasoytu kasi godhe Muktaari. Ati ummaati jalana fudhattee jetta barsanuu afaan guuttattee ati ummaati jalana fudhattee ummaati yallee daa'ima caaltuu haa fudhattuu jetta Muktaari. Wanni ati dalaydu guutuun isaa adeemsi ati keessa dalaydu guutuun isaa haasoyni keetii fi sochiin kee yaanni kee bayaagala keessatti caaltuu hamilee cabsuu barbaaddaati. Jireenya kiyya balleessuu feetaa jetta. Jireenya namaa balleessitee jireenya eenyu jireenya gaarii jiraachuu barbaaddaati masaanuun caaltuutu. Rabbi moo odoo sin boocifne hanga ati caaltuu boocifte odoo hin boonne rabbi sirra sin dhiisin rabbi sirraa haa kafaluuf herka caaltuu simaa Muktaar irraa haa kafaluu jechuudha. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Jirra jirtu hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa akkam jirtan bakkuma jirtanitti nageenyi kiyya kan ol irraa madde sinaa ga'u isiniin jecha bakkuma jirtanitti nagaa keessanaa jiraadha. Egaa walii dachaanee jirra maal hin dheebiti jechuun keessanii nafugaa Oromoo waan jettu hoggaa mammaatu. Kadhalee hin argin ilmoo tiyya hin darbinii jette. Namni dhalee hin argin ilmoo tiyya hin darbinii jette Oromoon hoggaa mammaatu. Oromoon kun barduraa waan guutuu fixe. Namni dhalee hin argin ilmoo tiyya hin darbii wanni jedhaniif namni dhalee hin argin waan ilmoon taateefi faayidaa ilmoo qabdu ammallee immoo tiyyuu jaalala ilmoo hin beekuu jechuudha. Kanaaf kadhalee hin argin ilmoo tiyya hin darbinii wanni jedhaniif kanaaf jechuudha. Maaliif akkana jettee jechuu keessanii malaa har'a haasaa intalli masaanuun caaltuu goote san irratti biraankii Muktaariin godhaa jetti. Biraanki Muktaar aslan biraanki wani nama godha waan qalbii keessa nama jiru biraanki nama godha namni waan lubbuun namaa yaadde biraanki nama godha namni yoo danda'e silaasiin amma biraanki jettee akkas gootee haasofte odoo inni achirratti isii heeyyame dhugaa jettee bareeda fuudhiitii haadhateetitti geessi haa guddiftu ammallee immoo caaltuu jala akka fagaattu bakka ilmoon tun jirtu akka hin agarree jedhee odoo inni heeyyamee fi isiin borganama fuutee haadha bira geessiti jechuudha. Kanaafi achirratti hedduu takka na aarsite haasoon isii sun hedduu takka na aarsite jechuudha. Ilmoos caaltuu biraankii ittiin godhuu hin taatu. Ijoollee taphaa simbiraa lubbuu jedhan. Ijoollee taphaa simbiraa lubbuudhaa jette Oromoon. Siif taphaa. Isiif immoo lubbuudha. Haadha ilmooti lubbuudha. Ilmoo jechuun midhaan onneeti. Bishaan dheebotanii ittiin dheebuu bahani. Ilmoon waan ittiin madalamtu hin qabdu. Ati mootiyyuu har'a namni kana guutuu godhee akka ati kana guutuu of daffartee onneentee akka barbaadutti haasoytu kasi godhe Muktaari. Ka fuudhee ilmoo haadha jalaa sitti fidee sitti kenne haadha si caalchisee akka waan ati haadha caaltuu fuudhee ilmoo sitti kenne Muktaar waan ta'eef isatu har'a akka lubbuun tee barbaaddu si godhe malee silaa caaltuun ilmoo isii ijaan arguu miti fuutee of bira kaa'uu miti akka ati ijaa hamtuun isii laaltu sin eeyyamtu jechuudha. Hin beekamaa jechuu dhibbaan dhibbatti. Akka ati ilmoo isii ija hamtuun laaltu sin eeyyamtu sila. Fakkeessaaf takka dhooyta hin fakkeessita akka ajaa'iba fakkeessita. Daa'imni miskiina garaa nama nyaatti natti tolti yoo sitti tolte dhali deemi ilmoo nama maalaa ta'u sitti tolti. Dhalii tee faarsi dhalii tee guddisi. Ilmoo namaa ilmoo caaltuu fuutee hay daa'imni miskiina hay daa'imni namatti tolti. Namatti toluu ko argitu sitti tolte malee rifannoota garaan keessiin qabuu fi jechuudha daa'ima caaltuuti. Odoo garaan rifannoota si qabaate akka jettee hin dalayduu jechuudha waan dalayte san. Viidiyoo warra Muktaar irratti waraabde san sila akka jettee hin waraabdu jechuudha. Ati ummaatii jalaa na fudhattee jettaa barsanuu afaan guuttattee ati ummaatii jalaa na fudhattee ummaatii yallee daa'ima caaltuu haa fudhattuu jettaa Muktaariin. Maal kifiyaa si kafalaa? Bakka ummaatii jalaa fudhattee ilmoo isii si kafala ilmoo caaltuu si kafala. Caaltuu maaltu dhaqale bakka kana keessatti? Ofii keetii jaalattee Muktaaritti dhufte malee gaafa dura itti dhuftu Muktaar akka ilmoo caaltuu fuudhee bakka ati haatee jalaa si fudhatte ilmoo caaltuu bakka haasii buusu akka inni bakka buusu qalbiin ta'e akkasitti si yaadde ati inumaa siif gammachuu si ta'e jechuudha. Caaltuu jalaa daa'ima fuudhanii si bira kaa'uun siif akka waan fursaa wayii akka waan dahaba wayiitti fakkaatee jechuudha. Yoo haatetii ka yaaddu taate ana Muktaar ummaatii irraa na fudhate ummaatii akkana ta'uu qabdi ummaatii wajjin ummaatii boharsuu qabdi yoo jette dhalii kenniif bar caaltuun ni dhalte nama jalaan fudhannee bar ani gaangeedha hin dhaltuu siin jedhanii jette inuu dhaltuu iyyoti gaangeedha yaati gaangee namni ilmoo namaatiin taphatu namni daa'ima namaatiin taphatu yoo dhaleeta ofiituu waan isiin beeku jechuudha.
ummaate yoo akka ilmoon biraa gargaartu barbaadde yoo ani muktaarra fudhate ummaati yoo kophaa jirti yaadde dhalii deemii kenniif ummaateeti anaa fi caaltuu walii madaalchisuu barbaadda ati caaltuun eessaa walitti dhuftan duwidda fi garaadha duwiddi asii garaan asii walitti dhiyaatu walitti aana malee atis jaartii muktaar taatee of laalte malee caaltuudhaan madaaluu hin dandeettu eessaa keetii caaltuudhaan madaalta ati fi caaltuu walitti dhuftanii silaa dubartiin takka hoggaan mana namaa seente muktaar jaartii qabuu beektu odoo caaltuun haadha warraa isaa ta'uu beektu deemtee itti dhufte muktaaritti akka nama akkasii miti silaa ati har'a caaltuu tanallee akka gaariitti amansiisuuf qalbii isii gasseenuudhaaf jecha silaa waan bareedaa waan gaggaarii nama hawwatu haasawni kee bareedaa ta'ee amalli kee bareedaa ta'ee akkasitti silaa caaltuu tan hamattee akka gaariitti ofitti dhiyeessuu qabda malee har'a gabbaatee akka lubbuun tee barbaadde haasoytee amala fokkataa kee kan agarsiiftee amalli kee amala gaangeetti gaangeen amala qabdu barni beektanii gaangeen abbaa nyaachisee fi kan nyaachifnellee yoo itti qajeelte ima dhiittee bira tarti ati akkasi wanni ati dalaydu guutuun isaa adeemsi ati keessa dalaydu guutuun isaa haasoyni keetii fi sochiin kee yaanni kee bayaagala keessatti caaltuu hamilee cabsuu barbaaddaati eessa dhaabbattee caaltuu hamilee cabsite ofii keetii hamilee cabxa malee ofii keetii of rakachiistaa jirtaati amma ofii keetii of rakachiistee daa'ima tiyyaan taphan beekuu jedhamu taarillee daa'ima keetiin tapha kan beeyne daa'imni haadhaan tolti haadha jalaa fuutee maal haa ta'u ofisitti geessite akka isiin daa'ima caaltuutti fasaaddu akka isiin daa'ima caaltuutti irratti akka barbaade dalaydu namni godhesi daa'ima tiyyaan taphan beekuu maaliif jetta daa'imni ta'e qofaa ta caaltuutii bar daa'imni amallee immoo wanni muktaar daa'ima isii caaltuu jalaa fuudhatiin inni bira geessee fi caaltuu jibbee isinitti fakkaatinii caaltuutu daa'ima isaa agarsiisuu didee kanaaf fuudhee na bira geesse si filatee si bira geesse jabdu daa'ima isii yoo agarsiisuu baatte caaltuun maaltu si galcheeti bakka daa'imaa kana keessa muktaarsiif jaarsa haa ta'u caaltuuf daa'imni isii daa'ima isiiti si maaltu si galche jidduu jala lamaanii feetu agarsiiftu feetu agarsiisuu baattu jaartii isaati jaarsa isiiti ilmoon isiin agarsiisuu dhoogitellee ilmoo jala lamaaniiti yoo feeten agarsiifte yoo feete hin dhoogiti maal si dakalesi hummaan si galche maa inni jidduu muktaarii fi jidduu caaltuudha dura dhuftee bultii isiititti seente har'allee mootiyyuu ilmoo isiitti irratti akka lubbuun ta'e barbaadu dalaguu maaltu si barbaachise sin barbaachisu ilmoo caaltuutiin fasaaduu hin dandeettu jechuudha ilmoo caaltuu dhiisi atillee muktaar guyyaa lama guyyaa sadii na biraa ooltuuf guyyaa lama guyyaa sadii kamaal ilmoo tana akka fudhatteetiin caaltuun adda baastee torbaan tokko wayin 15 deemna maaf kijibda ilmoon haadhumaan toltii ilmoo caaltuu deebisii babaakii intalli tunarra biraan kii jettee akkanas irra dareedde ani mootiyyuu jettee afaan guuttattee bari intalli tun ani yoo isin diddan atiif caaltullee wanni ani isin hin elabu guddaan ilmoo tanaa yoo ka harakaata gootu taate ilmoo tanaa yusnit kennuu jettaan eenyu taate ilmoo namaa nama dhoggattaati eenyu taate ilmoo caaltuu kennuu diddaati hay akkam jechuudha ilmoo tana isinitti kennu jetta afaan guuttatte deemi bar caaltummaan ta silaa dhalte haati ilmootu akka tarra hasotu koratti ittiin haasofne bar ilmooti akkam godheen argadha jetteet ganama galgala dhamoo jirti bar hojii kee moo rabbi sii kabala waan ati caaltu irratti dalagde kana rabbi sii kabala yoo dhalte yoo rabbi kee ilmoo sii kennu taate jazaan ati har'a caaltu irratti dalagde borummooti yoo sirratti illee dalagamuun isii shakkiin qabu itti nyaadhu itti dhuki si bultii namaa jidduu seente borummoo maaltu sirratti dalagama maaltu sirratti tayaa hiyyaanne ati dhaabbatte har'a yoo laaltu jireenya gaarii jirta gammachuu qabda hin dhallee akka feete utaalta muttaarillee mootiyyuu caaltuu dhiise ilmoo iyyuu fuudhe isii jalaa si bira fidee si filatte akkasitti qalbii ta'e amansiiftee utaalutti jirta hin hinaafta sanittuu barni hinaafta bar akka ati hinaaftu kanatti caaltuun hinaaftu bar dhugaa rabbii dubbachuuf hinaafa ati qabdu caaltuun hin qabdu eda ati daa'imaaf hin cinqabne wanni ati akkanatti olii gaffiiduu daa'imaaf hinatti fakkaate daa'imaaf miti caaltuu hiyyata caaltuuf cinqamuu qaba maaliif hin cinqabne haadha irraa isaa taganamaati akkamitti hin cinqabne siif cinqamaa caaltuu dhiisa siin cinqamaa caaltuun bar haadha ilmaanitti bar haadha gootaati bar maal haasa'uu feeta anaafi naa yaaddu eda ati caaltuufillee wanni ati caaltuu jala si fiisisuuf daa'ima isiitiif odoon taane caaltuu jala fiidaa jette muktaar bakka sanitti sirrii jirta eenii naa didde malee caaltuu jala fiigaa siin jedhee bar jala fiiguu qabdallee caaltuu maaliif jala fiigni kabaja caaltuun sii qabdu intalitu sii qabdu jechuudha caaltuun akka har'a isiin dhaabbattee sitti haaso'itti kanatti takkaa sitti haaso'ini jechuudha adaba dhabdee akkatti sitti haaso'ini adaba dhabee itti dhaawutun maas sii gooti
namni caaltuu si caalu hin jiru jechuu yoo millee taanaan caaltuun haadha warraatti ta ganamaatti ta kabajaa si qabdu jechuu ta ilaa har'aatitti waan hamaan irra dalage Muktaar ilmootiyyaan addaan na baase jettee sitti naarin si kabajjee ada baasi kanattee Muktaar ilmoo kiyyanaa kenni ilmoo kiyyanaa deebisi ilmootiyyaan addaan na baasin yoo ka barbaaddu taate si jette barcaaltuun yoo ka barbaaddu taate ilmootiyyaan deebisi kottuu mana keetitti galii namni mana kee dhoogu sin jiruu sin jette bar ati immoo ilmoo isii tana jalaa fuutee ilmoo isii tana isii adabdee akka lubbuun tee barbaade ta'uu barbaade akka lubbuun tee barbaade ta'uu hin dandeettu ilmoo caaltuu jalaa fuutee maali badiin isiin qabdu caaltuun dhayxee irratti fuute maan arra fuute siin hin jenne ilmoo isiitiin adda baaste dhufte ilmoo isii jalaa fuutee adda baasteen kophaa jiraachuu jirti caaltuun haati ilmoo daqiiqaa takkaaf ilmoon adda bahuu akka hin barbaanne beeytu hin dhalte malee atuu waan ilmoo taate hin beeytu Muktaar osoo waan ilmoo taate beeyte osoo haati ilmoo fagan cinqamtii ka beeytu taate caaltuu fi ilmoo tan adda baastee ilaa har'aatitti caaltuun boociftu jechuu imimmaa caaltuu yoomillee taanan rabbi isinirraa kafaluuf ta'a imimmaan isii kana jechuudha isii akkana boochiftanii ofii teessanii gammachuun jiraachuu barbaaddanii maa inni sababni ati maa inni badiin caaltuu qabdu ta isii boochiftee tana gammachiisuu barbaadduuf mee maa inni badiin isiin qabdu gaafa durillee si jaalatee fuudhe ammallee situu dhufeetiin jireenya isii fokkeessuu barbaada jireenya kiyya balleessuu feetaa jetta jireenya namaa balleessitee jireenya eenyu jireenya gaarii jiraachuu barbaaddaati masaanuu caaltuutu jireenya caaltuu balleessitee jireenya ofii keetii jireenya gaarii jiraachuu barbaadda namni jireenya namaa balleesse yoomillee jireenyi isaa ni badaa kana itti nyaadhu itti dhugi jireenya gaarii jiraadhattee yaadin isii addaan isii fi ilmoo isii akka Muktaar addaa baasu itti ajajjee namni waan kana guutuu dalagessi caaltuu fi Muktaar kalee kabajaa wajji jiraachuu turan jaalala wajji jiraachuu turan jaalala walii qaban wal jaalannaan ilmoo tana walirraa dhalan ilmoo nagaa qabdu taqaama hir'ina qabde bareedduu tana rabbi isaanii kennu odoo wal jaalachuu baatanii kun isaan jidduu hin ba'u akka jireenyi isaanii fokkatee jireenyi isii badee caaltullee yaaddoo kana keessa qoftee ganama galgala imimmaa yaasaa booyaa jiraattu namni taasisasi atillee immoo rabbiin itti kakate jazaa guyyaa tokko boo'uun kee hin hafu rabbi nu agarsiisu ta'a jechuudha ni boota guyyaa tokko rabbi immoo odoo sin boocifne hanga ati caaltuu boocifte odoo hin boonne rabbi sin dhiisin rabbi sirraa haa kafaluuf harka caaltuu simaa Muktaar irraa haa kafalu jechuudha maa inni badiin isiin qabdu ka isiin boottuuf maa inni badiin isiin qabdu ka isii boochiftaniif ilmoo isii addaan baaftanii ilmoo fi haati daqiiqaa takka addaan ba'uu ni taati haati ilmoo dhalte guyyaa hanga kanaa ilmoo ofiitiin adda fagaattee jiraachuun hangam takka namatti dhaga'ama maaliif daa'ima sabiyyii waa takka hin beeyne ta waan nyaattu waan dhuydu hin beeyne waan hamtuu isitti yaadan hin beeyne haadhan adda baatee jiraachuun hedduu takka namatti ulfaatu haadha adda baaftanii akkanatti isii boochiftan an Muktaar kana duraan nama gaarii nama yaadu see nama jabaa yaadu sisee jechuudha ati nama akkanaati waan takka waan ati yaaddu takka hin jiru jechuudha nyaattee dhuydee ba'uudha jaboonni kee yoo akkanatti uffattee deemtu nama fakkaata ammallee taanaan harka caaltuu irratti ati dalayde badii ati caaltuu irratti dalaydee fi gocha ati caaltuu irratti dalayde rabbi sirratti haa dalagu rabbi siif haa deebisuu siin jenna du'aayii si kadhataa jira namoonni hedduun hordoftoonni caaltuu du'aayii si kadhatu jira namni guutuun ka waan kana quba qabu du'aayii si kadhatu jira haadha fi ilmoo akkamitti adda baafta haadha ilmoo haadhatti deebisiisiin jechaa jiran akkamitti hin dhageenye ati yoo ofii keetii duraan wallaalte yoggaa namni waa sitti moggaa namni waa siin jedhu akkamitti hin dhageenye eda'ani karaa sirrii hin jiru dongora jira ilmoo isiitiif caaltuu addaa baasuun kiyya dongora jettee maaf hin yaadne ati namni yoo ofii takkaa wallaale hoggaa namni waa namatti himu hoggaa waa namni namaan jedhu waan namni jedhu san irraa barnoota fudhata ati kanarrallee barnoota fudhataa jirtu ilaa har'aatitti odoo rakkoon takka daa'ima tanarra hin geenye odoo intalli gowwaan jireenya caaltuu balleessitu sun ilmoo tana fuutee bakka biraan geessine tamaam fuudhi ilmoo caaltuu deebisiif ilmoo caaltuu deebisiif yoo feete hojii jiraadhu yoo feete dhiisi intala rakkoon qabu caaltuun of dandeettee hin jiraatti ilmoo isii adda baaftee garma galgara garuu boochisuu rabbillee sin jaalatu namnillee sin jaalatu baabaa kiyya fuula rabbii keetti boru maalifachuuf deemta haadhaaf ilmoo adda baaftee boochiftee kanaaf akka hiriyaatti si dhaamna dhaamsi keenya kuyyoo si bira sirriin jirtu karaan ati irra deemaa jirtu karaa fokkataadha karaa qilee nama geessu wanni ati caaltu irratti dalayde kana namni akkanatti ilaalee namooma qabu guutuun isaa rifatee ganama galgala caaltuu fi ilmoo isii yaa rabbi walitti deebisi yaa du'aa kadhachaafii jira Muktaar hagati sirratti dalayde hagati caaltuu irratti dalayde kana rabbi sirratti haa dalagu jedhanii du'aa isii kadhataa jiran du'aa namaa namatti awwaatti baaba ija namaa keessan hin bu'iniiti ilmoo caaltuuf deebisi caaltuun amaanan haa jiraattu caaltuun na wajjin jiraadhu na jiraachisin jenne ilmoo tiyya naa kenni isin jette homo isin jette dhaga'ii fi ilmoo isii deebisii fi achi booda akka fayyadatai akkasitti hordottootaa fi kabajamtoota kiyya
caaltuu du'aa godhaa fi akka rabbiin isii jajjabeessu caaltuun nama yoomillee obsa qabu nama kabajaa qabdu dubartii safuu fi hayyummaa qabdu rabbi ilmoo isiitti walitti haa deebisuu fi jechuu du'aa keessa kadhadhaa fi hanga viidiyoo biraatti walitti dachaanu. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.